Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii fayyuma alhamdulillah. Nama meeshaa kara diimtuu deemu diimtuu meeshaa obboleettii kiyya tokko jechuudha. Hedduu na bira ture waggaaf deemaa jiru meeshaan kun. Innaa akkasii kana fakkaataa meeshaan turu amma baay'ee tokko boosaan nama rakkisaa jira. Rabiyaa majlisii maal wal qabatee nama rakkisa jechuudha. Qodaan inshaallah namoonni sichi qodaa ajajattanuu bicatee jees hanga bakka biyaan hanga jees sadii sanaa olii butan nama rakkisa jechuudha inshaallah. Ana ture ragaa erga bitamee meeshaan kun akkuma argitan afata firaashii boondii 4 firaashii 12 carqiin kun wallahi laazim diimaa miti viidiyoo irratti qayyee way diimaa wayitee garuu qayyi bunniidha. Kaameraan koo ofumaan of qayyara. An kaameraa normaalii dhumaan waraaba yeroo baay'ee fiiltarii kana jaalladhu qayyi bunniidha garuu diimaa godhe jechuudha. Ila amma minxaafiin qayyarre la minxaafiin sirriidha normaaliidha minxaafii taqoo sabba kaariiti kuni minxaafiin jijjiirre garuu isa sana jijjiire kasii kana fakkaataa kunoo meeshaa mana keessaa maashinii juusii qabdi yeroo sana birrii 5,000 bitame amma gara birrii 8,700 waan akkasii ta'eera dabalee jira. Asirratti maashinii shunkurtii qabdi saaniiraanii yeroo sana 2,000 bitamee fi amma 3,000 ta'eera jechuudha. Asirratti sakan shunkurtii servisii maayikaa disii yeroo sanatti maajetii dhabeetan laayoonii kana biteef jechuudha. Asirratti masoobii qabdi. Asirratti immoo baaldii 2 qabdi baaldii isaan deemaa jechuudha. Lammanisi na makiinaa dhufaa jira nan ariifataara obboleessi makiinaa fidee dhufaara jechuudha. Meeshaan gaafuma deemuun viidiyoo godhaa asumaan fe'ama jechuudha sooliin deebiin. Asirratti birciqoo warqaammaa kun cilfaa 2 saanii fandishaa saanii shorbaa servisii katooraa maqrabiyaa daabboo ammassaa mafaaqiyaa tirii 3 safeetii asirratti kun maaxabiyaa kan uffataa 2 kan qodaa 2 kun speermuzii kana lama yeroo sanatti birrii 5,000 waan akkasiitiin hin bite amma garuu 8,000 ta'eera jechuudha. Speermuziin kun bareedu maashaallah. Asirratti kun rakabootii xibabii kana qabdi siinii isaatii waliin kana fakkaata viidiyoo dheeressaan jiru amma walitti goggodhee erguu fi fannoo deema makiinaan dhufaa jira laayikii godhaa viidiyoo.